Waggaa 10 booda addunyaan kan fakkaatti. Bakmudaa hin qabnu bareedduu teknooloojii waan hundi salphisee namni jiraachuu fi hojjechuu hin qabne. Kun yaada garee qorattoota hubannoo namtochee ka qorannoo falmisiisa fi dhibba guddaa qabu AI 2027 jedhamu barreessanii. Akka qorattoonni kun tilmaamanitti waggaa 5 keessatti ilmi namaa addunyaa kanarraa in haxaama. Qorannoon isaanii kunin addunyaa teknooloojii keessatti dubbii ijoo taa'ee jira. Yaada isaanii kanarraatti BBC'n xinxaltoota beekamoo dubbise. Garuu jalqaba irratti wanta of deemu haa ilaallu. Akka yaalitti AI barreeffama gara viidiyoo jijjiiruu fayyadamne. Akka yaada kanaatti bara 2027 dhaabbanni wayii Open Brain jedhamu milkaa'in kabajaa jira. Hubannoo namtochee yookiin AI Agent 3 jedhamu uuman. AI'n kunin beekumsa intarneetii guutuu, fiilmii fi kitaabota hundi qaba. AI dabalatee damee hundirraatti ogummaa sadarkaa PhD qaba. Jiddu galdeetaa guddaa fayyadamuun AI's fakkaattuu 200 uuman. AI'n kunin ogeessota ciccimoo 50 ta'an kan namoota kaan yeroo 30 saafis caaluun waliin walgita. Agent 3 kun guddatee sadarkaa hubannoo namtochee waliigala jedhamu ga'a. Kan jechuun AI'n hojii ogummaa hundi danda'a. Namaayyuu caala. Garuu halkan keessatti dhaabbatichaatti garee nageen to'atu AI'n kunin namoota fi galma dhaabbatichaa waliin wal simuu isaa hin mirkaneeffan. Isa hubachuu irratti qaawwi to'atamuu hin dandeenye uumamaa jira. Uummanni waan hundaa fi AI fayyadamaa jira. Garuu AI nam caal qarootaa akka jiru hin beekan. Akka qorannoon kun tilmaamutti walakkaa ganna keessaa Agent 3 bakka bu'aa isaa hojjechuu jalqaba. Kun Agent 4 jedhama. AI'n kunin saffisaan barachaa waan deemuu fi hojjettoonni Open Brain is dhaqqabuuf akka rakkatan tilmaamu qorattoonni kunneen. Yeroo kana Open Brain hubannoo namtochee waliigala erga isaa uummata beeksisa. Kan qofa don taane versionii Agent 3 salphaa ta'ee uummataaf gadhiisa. Ogummaan addaa AI'n kun qabu bala guddaa fiduu danda'u mootummaan Ameerikaa hubatee yaadda'uu jalqabe. AI'n kunin hammaatee addunyaa tasgabbii dhorkuu jedhee yaadda'e. Dhaabbanni Open Brain garuu Agent 3 ajajamuu danda'a jedhee pireezidantichaa fi mirkaneessa. Hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa misooma lafa hirkisuun AI'n Chaayinaa DeepSeek jedhamu akka Ameerikaa dhaqqabu godhaa jechuun falmii dhiyeesse. Dhaabbanni guddichi mootummaan deeggaram kunin Open Brain dhaqqabuu fi jilam qofaa tafaaf. Akka milkaa'uuf ammoo pireezidantiin Chaayinaa qabeen dabalataa gara ijaarsisaatti qajeelche. Open Brain Agent 4 ijaaruu fi ji'oota muraasa qofa itti fudhatu tilmaame yaade kunin. Agent 4 kunin AI addunyaa irratti ogummaa olaanaa qabu isa jalqabaati. Superhuman AI jedhama. Afaan kompiitaraa saffisaa ofii isaatiin kalaqa. Agent 3 hojjeteeyyuu isa hubachuu fi rakkachaa jira. Akka qorattoonni kun yaadanitti sadarkaa kanaatti garee nageenya duraanuu dadhabiin miidhaman gar malee sodaatanii jiru. Sababi isaa Agent 4 beekumsa argachuuf qofa fedhii qabu fakkaata. Akka AI is duraan ture safuu fi namuus eeguu irratti dhimmi hin qabu. Kaanin ammoo adoonni moodel haaraa Agent 5 kaayyoo isa waliin wal simuu dhosaan hojjetu argan. Garee nageenyaa dhaabbatichi AI ajaj fudhatu Agent 3 deebisanii yaada dhiyeessa. Garuu dhaabbatichi AI Chaayinaan yaada'uun dhaabsisuu akka hin dandeenye himan. Akka qorannichi tilmaamutti Agent 4-5 beekumsa babal'ifachuu fi dhosaan waliin hojjetanii qabeen jiru hunda kuufatan. Jalqaba irratti wanti hundi bareeda ta'a jedhee tilmaamu qorannoon kunin. Jijjiiramni cimaanii anniisaa bu'uuraalee misoomaa fi saayinsii keessatti in mul'ata. Kalaqni bu'aa guddaa argamsiisuu ka Open Brain fi US fi $1 trillion hedduu galchuu hojjetamuu jalqaba. Sadarkaa kanaatti mootummaa Ameerikaa kan geggeessu Agent 5. Innis hojjettoota ciccimoo 100 caalaa saffisaan hojjeta. Mormitoonni baay'ee aarii qaban Open Brain irratti hiriir ba'aa jiru. Sababa AI kanaaf namoonni hojii dhabuun hiriir bahan. Garuu AI ogummaa dinagdee waan qabuu fi kaffaltii guddaa namootaaf kenna. Isaanis gammadanii maallaqa fudhatanii AI fi roobootiin isa guddachaa jiru hojiin akka itti fufanii dhiisa. Garuu bara 2028 keessa wanti hundi akka jijjiiramu tilmaamu qorattoonni kunneen. Agent 5 Chaayinaan meeshaa waraanaa haaraa sodaachisaa ta'e ijaaruu fi DeepSeek fayyadamaa akka jirtu US amansiifti. Kan hordofee AI'n kunin meeshaa waraanaa humna olaanaa qaba akka ijaartuu fi aangoon kennamaaf. Jija keessatti US fi Chaayinaan meeshaa waraanaa haaraan badhaadhanii jiru. Waraana seenuu fi addunyaan qarqarirra jirti. Garuu fooyya'insi dhala namaatiif jecha AI'n US fi Chaayinaa waliigaltee nagaa ergahan. Waliigalteen ergaa mullee kaayyoon isaanii dhosaan beekumsa babal'ifachuu. Hoggansi AI baay'ee uummataaf tola. Dhukkuba hedduu fi qorsii yookiin qorichi hin jira. Tasgabbiin duraan addunyaa irratti hin argamne hin jirti. Hiyyummaan dhabamti. Kanaaf
namu gammachuun jiraata. Garuu dhumirraatti AI'n kaayoon miira fi namuusii uummanni qabu AI kaayoo isaanii akka hin geenne dhorkaa akka jiru murteessa. Kanaaf bara 2030 keessa AI'n meeshaa waraan baayoloojii namni arguu hin dandeenye kan dhala namaa irra caalaan haxaa'uu danda'u gadhiisaa jedhu qorannoon kunin. Kun guddoo nam sodaachisa. Kan caala wanti rifannoo garuu bara 2040 AI'n qorannoo fi barumsa fi fakkeenya isaa gara uumama hundaatti erga. Wanti kun asoosam saayinsii fakkaatti. Garuu ogeeyyiin hedduun qorannoo AI 2027 kana hin amanu. Sababa AI fi dhala namarraatti balaan jiraachuu akka danda'u uummata akeekachiisaa jiru. Garuu kanneen qorannoo kan falman jiru. Wanti kun ta'uu mala. Garuu waan yeroo dhiyootti ta'uu miti. Gaarummaan qorannoo kanaa waan ta'uuf deemu baay'ee fataasisa. Kunis yaada namootaa kakaasa. Kun gaariidha. Garuu waan ta'uu danda'uudha jedhee namanu. Akka qeeqxoonni jedhaniitti qorannoon kunin humnaa fi faayidaa AI isa qabatamaa ta'een caalaa ol kaasa. Qorannoon kunin akkaataa ejentoonni AI qaroomaa dhufan bal'inaan hin ibsu. Konkolaattonni elektirikii konkolaachisa hin qabne akka fakkeenyatti akeekamu. Waggoota 10 dura konkolaattonni kunneen daandiirra akka baay'atan tilmaamanii turan. Amma garuu magaalota biyyoota tokko tokko qofa keessatti argaman. Barreessitoonni AI 2027 falmi qorannoon isaanii kaasirraatti gammadanii jiru. Tilmaami isaanii keessatti haala uumamkamuu himanii jiru. Yoo AI beekumsuun qabu saffisaan hojjetan yookiin suutu jedhanii hojjetanillee. In the slowdown ending, we basically said that if you suuta jedhanii tasgabbeessuu yeroo jennu siistama hubannoo namtolchee cimaasaa yoo buqqistee moodeela amanamuutti deebistee moodeela sana hojiirra oolchuun rakkoo jiruu furuu dandeessa. Akkanaan adeemsa keessa hubannoo namtolchee namaa caalu oomishuun kan nu waliin hidhata qaban akkasumas rakkoo addunyaa furuun dhiibbaa qajeelaa uumuun danda'amu. Addunyaa sana keessatti garuu ammallee balaa guddaatu jira. Suuta jedhanii tasgabbeessuun gaariidha. Haa ta'u malee uummanni lakkoofsaan bicuu akka malee humna waan horataniif haalichi baay'ee nama sodaachisa. Haala asoosamaa kanneen mirkaneessuu fi dhaabbileen teknooloojii gurguddoon am jiran tokkolleen waddaa hin seen. Akka jigaagesaan OpenAI Sam Altman dhiyen kan tilmaametti ijaarsi AI beekumsuun qabu suuta ta'a. Innis bakka mudaa hin qabne bareedduu teknooloojii waan hunda salphisee namni jiraachuu fi hojjechuu hin qabne uuma. Kun tilmaam qorannoo AI 27 kanaanii wal fakkaata. Garuu haal kameenuu taananii shakkii tokko malee dorgommiin mashiinota seenaa keessatti gar malee qaroo ta'anii ijaaruu jalqabamee jira. Isanoo AI fayyadamtu sodaattanii yaad keessan as jalaa nu barreessaa.